Akka magaala Shaggariitti wabii nyaataa mirkaneessuudhaaf akkasumas carraa hojii uumuu fi alergii dabaluudhaaf kan alaa galanis bakka buusuudhaaf akka magaala Shaggariitti qonnaan bultoota keenya jiraattota magaalaa dabalateetu hojii qonnaa irratti hirmaachisuudhaaf hundeeffama magaalaa Shaggariin asitti leenjiiwwan adda addaa kennaatedha kan nuti turre. Kanaan dura akkuma beekamu magaalaa keessatti teekinooloojiiwwan qonnaa qixa barbaachisaa ta'edhaan hojjetamaa hin turre. Oomishaaf oomishtummaa dabaluudhaan baay'ina uummata yeroo ammaa dabalaa dhufe kana keessattiyyuu dhibbeentaa hedduun magaala keessadha kan inni jiraatu. Kana nyaachisuudhaaf immoo hojii qonna gannaa gaggeessateedha kan nuti jirru. Hojii qonna gannaa hektaara 81 fi 538 teekinooloojii adda addaatidhaan sararaan paakeejii guutuudhaan facaasuudhaan sanarraadhaan oomisha miliyoona 3.4 bara kana sabsii boodaa gaggeeffameedhaan argameetidha kan inni jiru. Kana cinaadhaan immoo hojiiwwan keessattiyyuu nyaata koo boroo koo kan jedhu faana wal qabatee jiraattota magaalaa akkasumas qonnaan bultoota biratti bal'inaadhaan hojjenneetidha kan nuti jirru. Kun wabii nyaataa mirkaneessuu keessatti gahee guddaadha kan inni taphachaa jiru. Kana cinaatti inni kanneen kan biroo hojiin nuti hojjennu keessadha inni ijoon inisheetivii misooma beelladaatidha jechuudha. Inisheetivii misooma beelladaa bara 2016dha kan jalqabne. Kana keessatti sheediiwwan ijaaruudha. Sheediiwwan sana keessatti inisheetivii 6dha kan gaggeeffamu. Horii aannanii ni jira, furdisni ni jira, lukkuu misooma lukkuu ni jira, qurxummiin akkasuma ni jira. Isa kanaadhaaf hanga yoona sheedii 16,000 ol kan ta'u ijaarameetidha kan inni jiru. Bara kana karaa adda ta'eedhaan sheedii 9,800 ijaaruudhaaf karoorfanne. Sheedii naannoo 10,000 fi 350 ijaarame yeroo ammaa horii bal'inaadhaan itti gashaa jira. Miliyoona 4.9 horii gosa adda addaa gashuudhaaf karoorfanneetu hanga yoona dhibbeentaa 55 kan ta'u galeetidha kan inni jiru jechuudha. Ji'oota 6 kana keessatti jechuudha. Karoora qabannerraadha dhibbeentaa 55 beellada gashinee jira. Beellada yeroo jennu horii aannanii jira, kan furdisaa ni jira, lukkuun ni jira, qurxummii cuucii gashuun ni jira. Kanniisarree gurmuu kanniisaa gashuu faana wal qabateetu hojii bal'aan magaala keessatti hojjetameetidha kan inni jiru jechuudha. Magaalli Shaggari amala lamaadha kan ishiin qabdu. Magaala ni qabdi, qarqara magaala ni jiru jechuudha. Qonnaan bultoota hedduu qabatteetidha kan ishiin jirtu waan ta'eef hojiin kun bal'inaadhaan hojjetamee jira. Hojiiwwan amma kanaan dura hojjenneedhaan amma misooma lukkuu faana wal qabatee kan jiru guyyaatti oomisha killee miliyoona 1.2 kan ta'u gabaadhaa fi qonnaan bultoonni keenya, jiraattonni keenya akkasumas dargaggoonni hojii kanarratti bobba'an gabaadhaaf dhiyeessanii galii guddaa argachaatidha kan isaan jiranii jechuudha. Horii aannanis yeroo laalle magaalli giddugala oomishaa taatee jirti. Magaalli Shaggar oomishaatidha kan ishiin jirtu. Aannan yeroo laalle guyyaa tokkotti liitira 500 fi 4,000 gabaadhaaf dhiyaachaa jira jechuudha. Warshaaleen adda addaa ni jiru magaala Shaggar keessa. Warshaa kanaadhaaf ni dhiyaata, hoteelotaadhaaf ni dhiyaata. Akkasumas lukkuus yeroo laalle ji'a 3tti naannoo miliyoona 1 kan ta'u kan qalaman furdisuudhaan lukkuu foonii dhiyaachateedha kan inni jiru. Kun magaala keessatti wabii nyaataa mirkaneessuu akkasumas dargaggoota keenya carraa hojii uumuu keessatti gahee guddaa taphateetidha kan inni jiru. Carraa hojii uumuu faana wal qabatee magaalota akkasumas godinaalee adda addaatirraadha karaa magaala Shaggariititti namni bal'inaadhaan guyyaa guyyaadhaan galaatedha kan jiru. Dargaggeessi galaa jira. Kan magaala keessa galanis carraa hojii barbaaddachuudhaaf jechuudha. Carraa hojii inisheetivii misooma beelladaa kanarratti bal'inaadhaan galameetidha kan inni jiru. Naannoo 200,000 fi 50,000 kan ta'u carraa hojii uumuu qonnarratti
bobba'aniitidha kan isaan jiranii jechuudha. Ji'oota ja'an kana keessatti amma kana kan ta'u already carraa hojiin bal'inaadhaan uumameetidha kan inni jiru jechuudha. Qonna waliigalaa kan hammateedha inni kuni 250 kanan jedhe kuni buufata biqiltuu kan hundeessanii bal'inaadhaan kuduraa fi muduraa irratti bobba'anii jiru. Hojiiwwan gurgurtaa oomisha qonnaa ni jira. Kanarratti bal'inaadhaan hanga yoonaa bobba'eetoo kan jiru naannoo 250 kan ta'u hojii qonna waliigalaa irratti bobba'anii carraa kanaadhaan argataniitidha kan isaan jiranii jechuudha. Tokko qonna gannaa irratti dargaggoonni keenya gurmaa'anii lafti kan mootummaa ni jira. Kan mootummaa kan jiru kana dargaggoota keenya irratti gurmeessuudhaan kuduraa fi muduraa gosa adda addaa gannaadhaan akkasumas jallisiidhaan irree oomishaatidha kan isaan jiranii. Inni kan biraa misooma jallisii bonee ni jira. Misooma jallisii bonee bara kana hektaara 42,603 karoorfannee hanga yoonatitti naannoo hektaara 41,608 kan ta'u raawwatee jira. Kana keessattis dargaggoonni keenya, qonnaan bultoonni keenya, jiraattonni keenya hirmaachatidha kan isaan jiranii. Kudurri irree ni jira jechuudha. Kudura gosa adda addaa irratti dargaggoonni keenya gurmaa'anii hojii hojjechaatidha kan isaan jiranii. Inni kan biraa nyaata koo boroo koo kan jedhu ni jira. Sanarrattis bal'inaadhaan dargaggoonni akkasumas dubartoonni keenya sanarratti gurmaa'anii bal'inaadhaan hojjetamaatidha kan inni jiru jechuudha. Inni kan biraa Green Legacy faana wal qabateetoo kan jiru biqiltuuwwan gosa adda addaa baay'achaatidha kan jiru jechuudha. Naannoo miliyoona 18.6 bara kana baay'isuudhaaf karoorfanneetoo hojii bal'aan sana keessadha dhibbeentaa 30 kan ta'u mudura kan ta'udha jechuudha. Muduraalee gosa adda addaa aappilii, avukaadoo kana dargaggoonni keenya irratti gurmaa'uudhaan baay'isaatidha kan isaan jiranii. Kanaaf hojiin kun bal'inaadhaan magaalaa keessatti biizinasii guddaadha jechuudha. Kanarratti dargaggoonni keenya hojii dhabeeyyiin baay'een isaanii bobba'anii hojjechaa kan jiranidha jechuudha.